Gaaffiif deebii keenya haa jalqabnu. Gaaffiin koo jalqabaa mariirra turtanii marsaa lama mootummaa Itoophiyaa wajjin marii taasistaniitu kan jalqabaa Zaanzibaaritti kan lammaffaa Daare Salaam turtanii. Mee marii Daare Salaam kana irra miira akkamiitu ture? Isa duraarraa hoo maaltu adda godha? Marii kana marsaa lama godhanne marsaa lama kana keessatti inni jalqabaa Zaanzibaaritti ta'e inni lammataa immoo Daare Salaamitti ta'e lamaan isaayyuu biyya Taanzaaniyaa keessatti. Inni Zaanzibaari yeroo jalqabaadha ture namuu wal hin beeku wal shakkaa nama gartee qaama wal lolaa turedha. Qaamni wal lolaa ture kun akkatti wal ilaaluu qaba. Warri gidduu keenya jiran walitti nu fiduu akka mari'an nu goggochuu ture jechuudha. Marsaan inni jalqabaa irra hedduunsaa waan isaan barbaadan baruu waan nuti barbaannu immoo isaan baruuf fakkaata jechuudha walumaa galatti. Inni lammataa addadha. Maaltu addaa yoo jette ajajaan olaanaa ABO marsaa meeqa ajjeefame jedhamee lubbuudhaan jiraate bakka kana ture. Miira addaa ture. Nutis arguun keenyi waan nu gammachiise qaba. Qaamonni sadaffaas ni dhufaasa jedhu mamii qabaachaa turanii. Opereeshiniin isa bakka sanaa baasuudhaaf godhame guddaa ture. Dachi gahee miirri addaa ture jechuudha dubbachuudhaaf. Qaama immoo lolaa turan waliin akkuma siin jedhe namni gartee lubbuu waliif wal barbaadutu wal bira taa'e jechuudha. Miira isaa tilmaamuun nama dhufu. Mee achirratti sidhaabeetiin yeroo jalqabaa fi qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin fuulaa fuulatti yeroo taa'an ilaalchi jiru yookaan miirri jiru gamalachuutiin maal hubatte ati akka qondaala tokkoottis akka nama tokkoottis? Yaa namni wal lolee walitti dhufe harkumaan walitti hin cehin malee ijaan ilmoo wal waraana qabaadha. Walitti dubbachuunu ulfaataadha seegaleera. Waliin ta'anii haasa'uun jabaa beeki. Ammoo qaama idil addunyaatu bira jira. Waangootu hin qabdu walumaan haasoftaa jechuun sirnadha. Seeratu jiraa fi bakka sana jirta. Waa hundi isaayyuu namni akka homaayyuu waliin goonee fi biyyittiin garantii gartee kana keenya nama hundaafuu kennite waan jirtuufi namuu naamusaan tasgabbiidhaan walitti haasa'uun inum jira jechuudha. Wal dubbistuu fakkeenyaaf ganama yeroo seentan hundi keessanuu lammiilee Itoophiyaadha. Afaan walii beektuu, aadaa walii beektuu, wal dubbisuun nagaa wal gaafatanii gara hojiitti gara mariitti galu waanuma beekamudha. Miirri akkasii kunfaa tureeraa isin gidduu marroo fi qondaalota gidduus jira. Namummoo gartee kan garaa karaatti qabatee nama wal dubbisa maali beekamaadha suni. Ammoo dhimma gartee mariitti gaafa dhuftu immoo garaagarummaadhaan jijjiiran jiran jechuudha. Kanaafuu inuma wal sodaachaa nama wal bira taa'ee namuu haasaa waan garaasaa wal sodaachaa gaafa siin jedhu waan darbee sanatu xiqqoo nama hunda qaba beektaa. Waan namni wal ajjeesuun suni waan hamaa waan namatti hin tolle sana dhaabuufis sana furuufis bakka sana jira. Otumatti hadhaa'uu taa'ee haasaa jechuudha. Miira isaa hubachuun namatti ulfaatu jechuudha. Tole mee gara qabxiiwwan mariitti haa ceenu. Isa dura garuu marroo bakka sanaatii baasanii marii kanarratti akka argamu gochuudhaaf yaalii guddaan akka hojjetametillee caqastee darbite. Namu waan adda addaa haasaa ture. Deeggarsa qaama kamiin ture jalqabachi akka dhufu kan ta'e Ameerikaa kan jedhan jiru, Igaar kan jedhan jiru garuu ifatti qaama kana kan jedhu yeroo sana hin ibsamne ture. Rakkoo guddaan hin turre gama mootummaatiin yeroo sana shakkiin hin turre achi baasuun qilleensa Itoophiyaa sana keessa balalii yeroo taasifamu wal amantaan ture akkamitti ilaalama? Wal amantaan mootummaa waliin takkaayyuu jiraatee hin beeku. Waan mallatteessan qabu warra Red Cross yookiin ICRC waliin warri gartee biyyoota gurguddaa warri qaama sadaffaa ta'anii jiran yoo waa dhimma akkasii raawwatanii karaa jaarmiyaa biyya Afrikaa keessa jiru raawwachuudhaaf taa'atu ammoo ka gargaaran isaanumadha jechuudha. Kanaaf xiyyaarri ittiin bahee hanuma gartee fannoo diimaati. Sana faasiliteet gochuu keessatti biyyoota gurguddaa qooda keessaa qabu jechuudha. Gaafa bahuudhaaf jedhu gartee marfamni ni ture. Loltuun silaa akka seeraatti kiiloomeetira 70 raadiyeesii bakka xiyyaarri qubatu hunda keessaayyuu bahututti ture. Sana mallatteessanii turan sana hin goone maaliif piraktikaal miti jechuun hin ture. Jaallanis gartee dhimmicha kanaa fi ulfina guddaa waan kennaniif jecha sun otoo hin kabajamiin ofirraa ilaallachaa helikooftera yaabanii xiyyaaratti darbanii akka kanaan gara
Daar es Salaam dhufanii jechuudha. Dambidolloo gaalanii ture dhuguma xiyyaara seenuuf akkuma jedhame. Helikopteraan dirree irraa Dambidolloo irraa immoo biyya ollaa irraa immoo gara Keeniyaa jechuudha. Keeniyaa irraa gara Taanzaaniyaatti jechuudha. Mee marii keessan kanarratti tokkoffaa qabxiiwwan ijoo gurguddaan irratti mari'attan maal ture? Isa jalqabaarraa hagam fagaateera gara wal hubachuutti dhuftaniittu maal fakkaata ture? Dhugaa dubbachuuf dhimmooti ka'an hedduudha. Gaaffiin saba Oromoo qabu hundasaayyuu gartee waltajjii irra ture. Achi keessaa wanti nama wal falmisiisu waan lama irra guddaan. Tokkoffaa dhimma waraanaaf nageenya, inni kaan immoo dhimma siyaasaati. Gama keenyaan rakkoon bu'uuraa biyyittii sanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaatu furmaatan arganne. Kanaafidha gara lolaatti seename dhimmi siyaasaa sun furmaata yoo argate malee lola keessaa bahamuun hin danda'amu waan jedhu jechuudha. Gama isaaniitiin waan ati ilaaltu lakkii rakkoon siyaasaa hin jiru nuti qaamuma gartee heeraan filatamne mootummaa gartee uummanni nu filedhaa jedhanii amanuutu jira jechuudha. Maaliif gara lolaatti waraanaatti seennee gaafa jettu deebiin hin jiru. Nuuni gama keenyaan waan nuti jennu rakkoo siyaasaatu jira. Gaaffii uummataatu jira. Uummanni kun gaaffii isaaf deebii hin arganne. Isintu gartee humna gartee nageenya yookiin loltuu fi gartee poolisii fi tikaa hundayyuu dhuunfattanii qabattanii balballi siyaasaa cufamee dhimma isaarratti hiree isaarratti uummanni akka murtii hin kennine gootani. Kanaaf rakkoo keessa seene ofiisaa dhimma isaarratti murteeffatu qabeenya isaarratti murteeffatu. Kanaaf jiruuf jireenyi isaa gadadoodhum taate. Kana furachuudhaaf balballi hundi waan cuqqaalamee jiruu fi furmaata inni filatuu qabu waanuma gartee isin waraanaan uummata kana cafaqxanii bulchuudhaaf waan hawwitanii fi waraanumaan of ittisuutti seene. Kanaaf waan godhamuu qabu jennee waan lafa keenyatu jira jechuudha. Lolarraa dhaabaa uummata kanarraa. Loltuun dhimma siyaasaa keessa hin seenin. Loltuuf gartee qaamni nageenya jedhamu hundisaayyuu monopoolii yookiin immoo to'annoo paartii tokko jala galuun ittiin jiru. Maaliif qaamuma gartee waraanaa fi loltuu fi tika to'atetu dhimma siyaasaaf dhimma uummataa hunda irratti murteessaa. Sun immoo yoo taate akka uummannis paartiileen siyaasaa hundi isaaniiyyuu qophaa'anitti akka mootummaanis kan isaanii hin taanetti fudhatu. Kanaaf qophaa'uun ittiin dhagahama waan taateef waan murtiin isin kennitanis uummataafis paartiilee siyaasaafis waan hin taaneef murtii sana keessatti wal hirmaachisuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo jaarmiyaan siyaasaa uummanni gartee akka hiree isaa ofiin murteeffatu gargaaran waan akka boordii filannoo, waan akka warra mirga dhala namaaf falman, warra akka miidiyaa farra kachachalaa ta'an hundi kunu jaarmiyaan haqaa bilisa ta'uu qabu. Ka paartii tokkoon to'atamanii paartiin tokko akka barbaade barcuma aangoo isaa tikfatu ta'uun ittiin jiru. Waan lamaan kana qabataniiti akka uummanni barabaraan dhimma isaarratti murteeffanne akka hin misoomne akka gartee of hin bulchine qabeenya isaarratti dhabboomne gootanii gadadoo keessa jiraata barabaraani. Kanaaf kana gadhiisaa bilisa godhaa uummanni dhimma isaarratti haa murteeffatu. Isiniin yoo filate filamtanii mootummaa taatu. Yoo isiniin filachuudhaa baate immoo buutanii hojii kaan irratti bobbaatu. Nuti akkuma kanaa waliin jenne jechuudha. Kanatu fudhatama dhabe walumaa galatti. Malee akka gartee fiild maarshaaliin jedhe dhimmi lafaa gaafa Haile Sillaaseen kufee dargiin deebise. Dhimmi eenyummaa immoo gaafa dargiin kufee TPLF yookiin PRDF biyya qabate deebi'e. Amma immoo TPLF maayinoritii taatee ka biyya bulchitu gaafa PP'n dhuftee deebi'e waan siyaasaa. Gaaffiin siyaasaa tokkollee hafee hin jiru waan wal nama ajjeesisu jedhee salphisee haasa'ee jechuudha. Silaa inni nama waraanaati. Dhimma waraanaa gartee waraanni ka biyyaati malee ka paartii miti. Inni paartii tokkoo fi akka abboomamu ifa ta'een mul'isaa jechuudha. Jaarmiyaaleen walaba ta'an hundi isaanii paartiileen hundiif uummanni keessatti hirmaatee ijaaramanii hireen saba kanaa karaa jaarmiyaalee walaba ta'anii kana akka murtaa'uu fi gaafa murteeffamu. Qaama uummanni filee sana tajaajilu waraana biyyaa ta'uutu jira. Tiikni ka biyyaa ta'uutu jira. Poolisiin ka biyyaa ta'uutu. Humni ijaaramu kamiyyuu ka biyyaa ta'uutu itti jira. Jedhu ejjennaa qabnaa jechuudha gama keenya. Kanatti fudhatamuu qaba. Sadarkaa kanatti amma fiildi maarshaalee Biraanuu Juulaa dubbachuun qaban jettanii amantuu sababni isaa
lolatti jirtu wal waraanatti jirtu waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin kan wal waraantanii asirratti immoo waraana kana kan ajajan isaanii yaada akkamii kennuu qabu jettanii eegdu? Dhimmi kun beeku dhimma siyaasaati. Waraanni hambiyyaati. Paartii tokko loogee PP'n dhimma gartee gaaffii siyaasaa hunda deebiseera jedhee dubbachuun suni paartiileen kaan yoo amma gartee jaarmiyaaleen walaba ta'anii ijaaramanii biyya qabatanii Biraanuu Juulaa bakka sanaan ka'a jechuudha. Inni hambiyyaati. Kan paartii tokkoo miti jechuudha. Kanaaf waan inni haasa'u akkamiin nageenyi dhufa, akkamiin uummanni kun tikfama, akkamiin gartee humni diidarraa biyya weeraruu gaafa dhufu akkamiin ittifama. Gara uummataa goree waan uummanni barbaadu raawwachuudha malee waan paartiin tokko barbaadu dubbachuu irraan eegamu jechuudha. Marii mata dureewwan adda addaatti qoodanii mari'attaniitu jedhee yaada. Dhimmoota siyaasaa, dhimmoota bulchiinsaa yookaan mootummaa wal hundeessuu maal kan jedhu qofaatti kanneen ka'aniiran ni jiru. Dhimmi irratti wal taatan yookaan wal hubattan jira. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u waan jedhu kaasni. Keessatti isaanis itti amannaa jedhu dhimmoota garii immoo dhimmooti kuni heera ilaallataa jedhanii waan bira daddarbantu jijjiiru jechuudha. Dhimmoota gartee ka daangaa ilaallatu, ka Walloo, ka Finfinnee, ka Dirreedawaa, Sigaleera, Oromiyaan maal fakkaatti isa jedhu fa'a. Dhimmoota gartee walabummaa Oromiyaa gartee akkamiinidha economically yookiin immoo gama dinagdeetiin of dandahee hirkattummaa siyaasaa jalaa bahuu danda'a waan jedhu fa'a. Waan gartee kakaasnetu jira waan hedduu. Fakkeenyaaf. Historical injustice yookiin immoo seenaa keessatti dabni sabaaf sablammootaaf Oromoo irratti ga'e hundi isaayyuu akkaataatti mootummaan amma jiru kun dhiifama gaafatee sabaaf sablammooti hundi isaaniiyyuu walqixa ta'uu isaanii akkaataatti mirkaneessu waan hedduutu ka'ee jira jechuudha. Sana keessa hunda isaayyuu waan irratti wal hubanne jira. Garuu dhimmoonni ijoo dhimma gartee waraana ilaallatuu fi dhimma siyaasa ilaallatu. Dhimma waraanaatti yoo deebine meeshaa hiikkadhaatii karaa qabsoo nagaa deebi'aa yookaan qabsoo nagaa gaggeessaa kan jedhu ka'aa ture. Dhiyeenyas immoo ministeera muummee Abiy Ahmed yeroo dubbatan koottaa galaatii qabsoo nagaatiin aangoo qabadhaa, aangoo qawwee yookaan kilaashiitiin qabachuun hin danda'amu, filannoon dhiyaateera waan ta'eef karaa kana aangoo arganna jettanii yaadiinaa jechaa turan. Dubbii kanaa fi marii irratti immoo waa'ee waraana kana yookaan meeshaa hiikkatanii gara qabsoo nagaatti deebi'uu irratti maal waliin jettani? Maal irratti wal dhabdan, maal irratti immoo wal hubattan? Ilaali, aangoon kan uummataati. Aangoon kamiyyuu uummata keessaa madduututti jira. Isaanii aangoon afaan qawweetiin tikfamaa jedhanii jiran jechuudha. Kanaaf nuti uummanni walabaa ta'u, qawween uummatarraa haa ka'u, jaarmiyaaleen walaba ta'an haa ijaaraman. Sana keessatti immoo paartileen siyaasaa uummanni hundi isaayyuu keessatti haa hirmaatu jenne jechuudha. Amma isaanii aangoodhuma gartee qabatanii jiran kana bakkatti tikfachuuf jecha waraanni bilisummaa Oromoo akka meeshaa hiikkatu barbaadu. Gama kanaan immoo uummanni keenyi waan na ittisa. Maaliif gaafin inni gaafate dhimmi siyaasaa akkatti gartee of keessaa nama isa hoogganu seera baafatee lafa kaawwatu hojii ittisaa fi hiiku nama qabeenya isaa sirnaan dhimma isaaf tajaajila isaaf jiruuf jireenya isaa wayyeessuudhaaf akkatti dhimma ba'u of keessaa filatee yoo immoo namni sun balleesse buusuu danda'u sirna akkasii tolfachuudha barbaada. Sirna akkasii akkan tolfanne immoo ka danqaa ta'e paartii gartee aangoorra jiruu fi meeshaan itti dhimma bahu jechuudha. Kanaafidha qawween ka'e. Kanaaf gaaffii siyaasaatu jiraa fi waraanni bilisummaa Oromoo hidhate. Kanaafuu gaaffiileen sun deebifamuun sirni ittiin gartee uummanni kun deebii gartee argatu ofiisaa dhimma isaa irratti hirmaatu qabaachuutu jira. Yoo sun hin guutamin uummanni dhimma isaa irratti otoo hin murteessiin kamiin qawwee isaa lafa kaa'uu danda'a. Ta'uu hin danda'u jechuudha. Isaan maal isiniin jedhan? Siyaasaa yoo furame uummanni gartee waan barbaadu yoo argate loltuun inni gartee amma qawwee qabatee bosona jiru. Qaamuma gartee ittisasaa ta'uu danda'a. Qaamuma uummata ittisu, uummata eegu ta'a jechuudha. Maaliif? Amanamummaa uummatarraa argatee waan hojjeteen sana ta'uu danda'a. Qaamni immoo kaani dhimma siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'a. Qaamni inni kaan immoo profeshinii isaatiin yookiin immoo ogummaa qabuun deebihee biyya nagaa gaafa ta'u hojii isaa hojjechuu danda'a jechuudha. Maal isiniin jedhan isaan marii kanarratti dhimmoota kanarratti ejjennoon isaanii maal ture? Gaaffii siyaasaa kana yoo gartee akka nuti keenyeen kaadeeman yoo taate akka aangoo dhabanitti waan hubatanii fi isin mootummaa diiguudha barbaaddu. Isin heera kanadha faallaasaa hojjettu. Kanaaf nuti mootummaa uummataan filatamnedha. Heeran diignu siin jedhanii jechuudha.
Sun dhugaadha, dhugaa miti. Maaliif tokkoffaa uummataan hin filatamne. Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre. PP dhumatu ture jechuudha. Yoo gaaddidduu isaanii waliin dorgoman yoo taate malee paartiin siyaasaa hambira Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre jechuudha. Bakka dorgomaan hin jirretti immoo filannoon gaggeeffameera jechuu iyyuu hin danda'amu. Definishinii filannoo iyyuu hin guutu jechuudha. Yaadota siyaasaa kana kaastanii waldhabdeen siyaasaa jira, rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa jira, furmaata siyaasaa barbaadaa kan jedhan namoonni siyaasaa fi xiinxaltoonni siyaasaa hedduunis irratti walii galu. Garuu rakkoo siyaasaa kana kan furtanii osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruuti karaa nagaa furuun hin danda'amu jettanii amantu moo mootummaan haala akkamiitiin erga furee booda gara qabsoo nagaatti deebitu akkamiitiin furamuu danda'a osoo lolarra jirtanii? Wal cinaa deema hundisaayyuu. Maaliif mootummaan waan kennutu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan mootummaan godhurra tarkaanfii fudhaturra hundaa'e waan godhutu jira. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf maal diimaandi gootu mootummaarraati bulchiinsa amma jiru kana yoo maal ta'e fakkeenyaaf mootummaa wala hundeessuun jedhamu ka'ee jira. Rakkoon siyaasaa kana furuuf wal amantaa uumuuf maal gaafattanii marii kanarratti? Isaan maal gaafa ture nutu gaafata malee jechuun isaan hidhannoodhuma hiikuu sana barbaadu siigalee. Sun immoo gaaffii siyaasaatu jira, dhimma siyaasaatu jira. Kanaaf waan godhamuu qabu tokko lama sadii jennee waan keenya jira. Maal fakkeenyaaf gaabsinee ibsinu fakkeenyaaf mootummaa waliin hundeessuudha akkuma isaan jedhan aangoo qooddachuudha poozishinii akkamiifaa gaafattaniittu qaama mootummaa hundaa'uu gaafattan keessaa yoo gaafattanii jiraattan fakkeenyaaf aangoo waan barbaadaniif waliigaluu hin dandeenye fedha daangaa hin qabne waan argisiisaniif waliigaluu hin dandeenye kan jedhu namoota marii isin waliin turan biraatii hoggaa barraa'u arginee turre. Dhimma kana nuuf kaasuu dandeessaa? Aangoo dhuunfaatti gaafanne hin qabu. Maaliif hin gaafanne beektaa? Aangoo akka dhuunfaatti sababni hin gaafanneef nuti sirnadha barbaanne. Sirna hundaaf hojjetu. Sirna hunda hirmaachisu. Sirni sun immoo gaafa hundaa'ee jedhu sirnichatu hojjetaa jechuudha. Abbaa tokkotu murteessa yookiin paartii tokkotu murteessa otoo hin taane sirnichatu si eega si tiksa. Seerichatu si eega si tiksa. Kanaafi waraanaan illee humnaan illee uummatatti hin gamtu gartee jaarmiyaalee gartee hiree sabaa murteessan sanallee akka malleetti itti dhimma baatu jechuudha. Kanaafuu waan nuti jenne waan irratti walii gallu kana gaafa hojiitti hiikuudhaaf deemamu kophaa keessan hin dandeessanii. Hin danda'anii fudhatamas hin qabu uummata birattis jechuudha. Kanaaf gaaffiin dhiyeessitan gaaffii akkamiiti kana hundeessuudhaaf jechuudha. Sirna akkasii hundeessuudhaaf oolaa yookaan abaaboon sirna hundaa'u keessatti kan diimaandi godhe yookaan gaafate waan akkamii ture? Jaarmiyaanii nageenyaa jedhamu. Ka EPRDF keessa jiru, ka gartee poolisii keessa jiru, ka humna addaa keessa jiru, tika keessa jiru hundisaayyuu paartii tokkoon dhuunfatamuu hin qabu. Namoonni paartii biraa keessa jiranis waan kana keessa jiraatanii yoo waa uummanni waan barbaadu himatu sababa ilaalcha siyaasa isaatiin akka hammeenyi irra hin geenye tikfamuu danda'utu itti jira jechuudha siigaleera. Kanaaf achi keessa qobaa keessan sana dhuunfachuun isinitti hin jiru jennee tokko. Dhimma gartee bulchiinsa siyaasaa keessattis jaarmiyaalee hiree sabaa murteessan ka boordii filannoo ka mirga dhala namaa ka jaarmiyaa haqaa dhimma miidiyaa laallatuu fi farra kachachalummaa hunda kanayyuu qobaasaa paartiin tokko gaggeessuun itti hin jiru. Waa hunda murteessuun itti hin jiru. Caasaa sana qobaasaa caasessuun itti hin jiru. Paartiileen kaanis keessatti hirmaachuu qabu. Kanaaf sunis qoodamuu qaba waan jennee kaasne qaba. Kana agartee nuti sirnichuma gartee akka uummanni bilisa ta'u uummata bilisa baasuuf goone kana waanuma akka aangoo dhuunfaa keenya gaafanneetti fakkeeffamee dhiyeeffamuun dogoggoraa jechuudha. Sirnoota ammaa yookaan jaarmiyaalee ammaa kana keessatti fakkeenyaaf aangoo tamajoorii biyyaa yookaan ajajaa waraanaa aangoo tika biyyaa aangoo poolisii gaafataniiru waan jedhu tokko lamaatiin kan ka'ee dhufaa jira. Caasaa kana keessatti abaaboon hooggansa akkasii keessa galee isin waliin hojjetuudha moo paartileen hundumtuu paartileen mormituu karaa nagaa qabsaanis biyya keessa jiran hedduutu jira waanta ta'eef isaanis keessa galanii hundi keenya bakka argachuu qabnadha moo akkam ture maricha irratti ispeesifikaalii kan ka'e? Dhimma nageenyaa irratti waan ilaallatu mootummaa fi waraan bilisummaa Oromoo abaaboo laallata. Dhimma siyaasaa irratti immoo paartiilee siyaasaa hunda laallata. Nuti aangoo akka galmaatti hin ilaallu. Akka meeshaa ittiin gaaffiin saba Oromoo deebisuu danda'utti akka sirni
uummata kana walqixa tajaajilu ijaaruu nu dandeessisutti ilaalla malee galma miti nuuf aangoon qabaadhu. Gama isaaniitiin aangoo qabachuun galma ta'eetu nutti mul'ate jechuudha. Aangoo qabachuun dhumuma gartee addunyaa kanaadhaatu fakkaata. Aangoo namni harkaa qabu yoo jiruuf jireenya saba kanaan wayyeessu yoo ta'e, yoo uummanni kun ofii isaatiin dhimma isaa irratti akka murteessu hin godhu yoo ta'e, yoo nageenya hin fidu ta'e, yoo gartee dinagdeen saba kanaa ol guddatu hin godhu yoo ta'e, barnootaa fi fayyaansaa eegamuu fi gartee tajaajila argatu yoo ta'e, karaa fi infraastiraakchariin hedduun bakka addunyaan kun geessisuu dhaqqabsiisuu hin danda'u yoo ta'e gatii maadha qaba. Nutis akkuma sanaatti kayaan nutti fakkaatee aangoo nu gaafatanii miti. Dhiyeenya kana ministeera muummee yeroo dubbatan dhaga'een ture godinaalee Oromiyaa sababa rakkoo nageenyaa dhimma walitti bu'insa mootummaa fi waraana keessan gidduu jiruun miidhaman keessaa godinaalee Wallaggaa warra jalqabaati jechuun danda'ama. Jalqaba naannoo sanarra babal'atee ture waanta ta'eef. Daandiif baajata biiliyoona amma kana qabne misoomaaf haga kana qabne garuu lolarra waan jirruuf waan lolamaa jirruuf uummata tajaajiluu hin dandeenye jedhu. Sirni isaanii hojjechuuf akka qophaa'aa ta'e garuu sababa waraana keessan irraa kan ka'e hojii uummata tajaajiluu kana galmaan ga'uu akka hin dandeenye kaasaa jiru. Isin maal jettu asirratti? Ilaale uummanni dhimma misooma isaa ofiisaatti murteeffata. Dhimma misooma isaa jalqaba ofiisaa bilisa walaba ta'ee nama isa bulchu of keessaa baafachuutti jira. Namni sirraa fagoo jiru waa'ee keessi yaadee si ajjeesa dirooniidhaan gartee qeeqee barbadeessa loltuu sitti bobbaasee saanjaadhaan afaan keessa si waraana. Misooma moo mirga dhala namaa kabajuutu dursa? Eenyuuf misoomsita? Uummatan kabaju taanaan. Uummata ajjeestuuf misooma maadha fidda? Kuni sababa waraanni keessan jiruufidha jedhama. Waraanni maaliif dhufe? Nama kabajuu dadhabe, gaaffii sabaa kabajuu dadhabe, sabni akka siyaasa dhimma isaa irratti hin hirmaanne godhe, otoo sabni hin hirmaatiin misooma akkamiin dhufa? Otuu naa deebisine. Gama isaaniin garuu uummanni kun dararamuuf sababa kan ta'e otoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin waan jiraniif waan deeggaraniif osoo sun hin jiraanne mootummaan akkasumas lafaa ka'ee uummatan dararuu kan jedhantu jiru. Uummanni waan barbaade deeggaruu mirga qaba. Amma humnaan waa hin goonetti uummata sillolle, uummata humnaan gartee sitti hin buune, uummata jiruuf jireenya isaa jiraatu, qotee bulu, maasaafaa keessatti ajjeesuun maadha fakkaata. Loltuuyyuu inni gartee edda boojitee booda ajjeesuun sitti hin jiru beeki seerri addunyaatti. Gaafa harkasaa qabe qawwee laf kaa'e inni nama gartee to'annoo seeraa jala jiru akka dhala namaatti kabajame akka dhala namaatti tajaajilamuu qabudha beeki. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru immoo Oromoon aangoo argateera. Biyya isaa bulchaa jira. Ofiin of bulchaa jira. Naannoo isaa bulchaa jira. Qabeenya isaatti abbaa ta'ee jira. Abboomaa jira. Kanaaf gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo kaasaa ture deebi'eera. Afaan isaa haasa'aa jira. Misoomarraa fayyadamaa jira kan jedhu kaasu. Duubbee isaa ilaaluutu nutti jira dhimmi kun. Oromoon saba guddaa. Sababa guddaa ta'ee fi gartee bara baraan mootummaa bakkaa kaasa. Mootummaa immoo bakkaa kaase aangoon qabatu beekta. Bara Haile Sillaasee sochii sana keessaa qooda olaanaa qabaachaa ture. Ka aangoo dargii jala kurkuree garteetti dhimma ba'aa fayyadamaa ture eenyu akka ta'e beekna. Gaafa TPLF dhuftes waan isheen bixxilte beekna. Sana boodas gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo fincilee TPLF gara Maqalee galtes akkamiin akka butame beekna. Qaamni amma aangoorra jiru qaamuma gartee sirna kana keessatti guddatedha jechuudha. Qaama saba Oromoo kaleessa gartee hiraarsaa ture, miilarraa kutaa ture. Uummata kana shoror keessaa turre jedhanii warra dhiifam gaafatanii jechuu mitiire. Oromoon bara kana keessa ajjeefameef, hiraarfameef, qabeenyi isaa barbadaa'e, mana keessatti gubate, saanjaadhaan afaan keessa waraaname, mormi isaa qalame, bara TPLF keessa akkas ta'eera. Inni bara ammaa kuni otoo Oromoo ajjeestu, otoo Oromoo dirooniidhaan tumtu, otoo bakka fedhayyuu fuutee hidhaatti guurtee hidhaatii baastee rashantu. Ani mootummaa Oromooti jettee haasa'uun sin qaanessu, nama hin qaanessu. Nutu lafa gurguraa jira, nutu badii dalage, nutu maal godhe jedhanii ofii isaaniiyyuu ka'amanaa jirani. Aktivistoonni sana gaafa haasan ofii isaaniiyyuu hin qaanaa. Waan bara 100 keessa hin taane gartee amma dhumaatii Oromoo yoo laalte waan bara 100 keessa hin dhumneetu waggaa 5 kana keessa dhume jechuudha. Namni 2-3 yookiin immoo murni gartee naannoo PP kanatti wal sassaabeeru fooqii qabaachuu danda'a, waa daldaluu danda'a. Sanatu Oromoodha.
Oromoon sanaa wali beeku guddaa. Oromoon miliyoona 60 si ilaalan parsantii meeqa Oromootu fayyadame. Gama biraatiin mee gara waliigalteetti dhufuudhaaf maal siniif kennanii waan isaan nu gaafatan hedduu kenninee fi didaniyan jedhu jira. Wanti isin gaafattan keessaa koottaa galaa kana siniif goona kana siniif kenninan jedhan jira. Isaan barbaadanii gaaffii saba guddaa furuu otoo hin taane namoota akka dhuunfaatti akka gartuutti bakka gartee aangoo jedhanii yaadan sana namaa qoodanii kennanii isaan immoo murteessoo ta'anii jiraachuu. Aangoo isaan qabantu hin jiru. Aangoon uummata keessaa baha. Aangoon namaa kennan illee hin jiru jechuudha. Siif kennanii marroof kennaniiru. Nuu kennuu hin danda'ani. Garuu siniif dhiyeessanii. Nuu kennuu hin danda'ani. Hin qabaniyyuu harka uummataa jira. Uummatarraa barbaanna malee isaanirraa waan barbaannu hin jiru. Garuu sirna ittiin gara sana deeman waliidhaan tolchuutu nutti jira. Lola dhaabnee jenne malee isaan ofar godhaniiru. Waan akkasii yoo kennine waan jedhu. Saanan jedhe sana sinii dhiyeessaniiru ati amma kanaaf kaastee. Sun garuu hin qabaniyyuu isaanuu hin qabanidha siin jechaa jira. Nuti uummatarraa barbaanna malee isaanirraa waan barbaannu hin jiru. Qajeeltoo dimokiraasii jiru naaf kaaste. Aangoon kan uummataa ta'uu jechuudha. Garuu isaan akka sirna biyya bulchaa jirutti rakkoo siyaasaa yeroo furtu waliin sirna ijaaruudha mitire. Sirna kana keessatti marroodhaaf ajajaa abaaboof ati immoo gorsaasaa olaanaadha. Qondaalonni kaanes jiru. Ofarii yookaan aangoo akkasii isinii kenninan jedhamu garuu ka'ee ture. Lakkoofsaan gartee federaalaa kaasee amma onaatti lakkoofsa amma kana lakkoofsa kuma ta'uu danda'a beekta. Isaanin jedhe. Amma akkas yoo ta'e wanti jedhu yaadii ture. Gatiin qabu. Sirnatu ijaaramuu qaba. Uummatarraa dhufuututti jira. Nuti rakkoo mataa koon qabu beekan. Rakkoo mataa isaan qabu jaalmarroon. Rakkoo furraatti jirra jechuudha. Isaaniifuu gaarii beektaa wanti kun. Lola keessa jiru. Lolli kun nama nyaata siigaleera. Biyya nyaata. Qabeenya nyaata. Waan inni hin nyaannetu hin jiru. Kanaaf furmaanni qofaa keetiin gartee delegeeshiniin sun qofaa fidutu hin jiru jechuudha. Ammoo tartiibattiin deemamuu fi akkaataatti qaamni kun irratti hirmaatu lafa keessaa jechuudha. Kanaatiin achi lakkoofsa amma kanaa bakka akkasii amma akkasiitti isinii kenninaa yoo siin jedhani gatiin qabu. Maaliif gatiin qabu? Tokkoffaa aangoon kan dhufuu qabu uummata keessa. Gaafa marii keessan torbee lama ol gaggeessitanii xumurtan ibsa yeroo baastan waan mufannaa yookaan aariidhaan walgeema sana bittinsitanii gadi baatanii maxxansitan fakkaata. Ariitiidhaan haala gaariin deemaa jira wal hubannaan jira kan jedhamu tureeti dhumarratti immoo akka waan mufii wayii jiru tokko fakkaata. Miirri guyyaa dhumaa sana ture maal ture mee? Qabxiin isin mufachiisa isheen dhumaanni guddaan erga mari'ataa turtanii maal ture guyyaa sana kan addaan sin bittinse? Qabxiin irratti mari'anne akkuma siin jedhe dhimma siyaasaati. Siyaasni akkamiin furamuu qabaa isa jedhu irratti akka nuti keenya sanaan deemuu hin barbaanne. Kanaafoo dhimma kanaa mari'achuu hin barbaannu jedhanii kadhiisee deeme isaanii jechuudha. Walgahii dhiisanii bahan. Gaafa bahanii edda bahanii booda tiwiitarii irra kaa'anii jechuudha. Gaafa kaa'anii lakkii yeroo sana daqiiqaa muraasa yoon ture. Sana booda nuti ibsa baasne jechuudha. Miirri suni laali nagaa nan fida jettee deemtee obsa si gaafata. Dhimma gartee uummata miliyoona ta'an lakkaa'amuudha qabattee bakka sana jirta. Obsitee teessee mari'achuu sitti jira. Waan fedhayyuu gaafatame. Sirni fedhayyuu haa ijaaramu yoo jedhame obsa nama gaafata. Qaamni ani mootummaadhaaf hin jedhu gartee bakka guddaa gararraa sana of kaa'ee jiru immoo sanaa walitti obsuututti jira. Maayik Haamer wal hubannaa gaariin jira garuu ulfaataa ture yeroo dheeraas gaafachuu danda'a marsaa biraas baay'ee gaafachuu danda'a garuu aga dhumaatti biraan hafnuu deeggarsa barbaachisu goonee rakkoo kana furraa jedhan. Maaltu jira maaltu? Gama keenyaan ammayyuu gartee gaaffiin saba kanaa otoo dhiigni nam tokko hin dhangala'iin furmaata argata taanaan yoomiyyuu haasa'uudhaaf qophii. Rakkoon nuti furuu barbaannu rakkoo isa bu'uuraati malee kabeebsaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa hiiknaa maaloon kun rakkoolee lammaffoo piraayimarii kan hin taane sekondarii kan uummata isa guddaa rakkoo isa bu'uuraa kan hin furre irratti fuulleeffattee sanaan gartee waadaa walii galuun ulfaata jechuudha. Kanaafuu rakkoo bu'uuraa furuu irratti yoomiyyuu taanaan walitti dhufanii haasa'uun hireensaa yoo jiraate itti deemuu ni dandeenya. Amma waliin dubbachaa jirtu isin qunnamaa jiru?
namoonni qaama sadaffaan sun jechuudha marsaa sadaffaaf akka wal argitaniif. Dhihoo kana gartee yeroo torbeen caalle torbee as wal arguun hin jira. Marsaa sadaffaaf qophaa'aa kan jedhudha moo? Sagantaan isaayyuu hin jiru just communicate nu gochaa jiru maaliif yoo jette akkatti guduunfame suni gaariin turre. Waadaa gartee mootummaan Itoophiyaa warra fannoo diimaa warra nu geejibsan waliin godhe waan cabse qaba. Jaallan dirreerraa dhufanii bakka itti deebisuun dirqamni isaa kan isaanii ture. Kana ta'uun godhiin hafanii maaliifi mootummaan Itoophiyaa cooperate gochuu didee waan jedhu jechuudha. Warri fannoo diimaa tun deebisiin hafanii akka dura waadaa galanitti jechuudha. Waadaa akka galee mootummaa Itoophiyaa kan mallatteesse fannoo diimaa waliin. Namni isaan waliin deeme qaama gartee idil addunyaa irra jiru ka gartee warri Ameerikaa, warri Noorweey, warri fannoo diimaa, qaamoti namoota adiitu fidee dhufe isaaniin. Deemee. Deebisuunis akkasuma ta'uu malee. Deebisuun maaliif ulfaate mootummaa Itoophiyaa waadaa kamii cabse? Walii galtee yoo hin mallatteessiin waan inni gartee deebisuu fi cooperating godhu waan jedhudha akka isaan irraa dhageenye. Yookiin chumatti hafaa yookiin ajjeefamaa maaloo jedhanii waan karoorfatan qabaachuu danda'an. Ammoo sun adeemsa nagaa egeree keessatti dhiibbaa inni qabu guddaadha leete jechuudha. Kanaaf mootummaan waadaa isaa cabseera. Eenyu waliin ka ICRC waliin jechuudha. Kana nutti himaniiru isaa. Tole dhumarratti jaallan keessaan yookaan qondaalonni waraanaa gara dirreetti deebi'aniiru jettee dubbattee ture dhiyeenya kana. Eenyutu deeggarsa kana taasise qaamolee itti gaafatama jalqaba fudhatan immoo dhumarratti karaa mataa keessanii deebistan. Kana egaa yeroo qaba yeroo itti haasofnu amma garuu waan nuti jennu ofuma keenya goone yoo jennee gabaabsine gaarii ta'a. Tole guddaa galatoomaa gorsaa olaanaa ajajaa Abaaboo Waboo jireenyaa guddata. Gaaffiif deebii nu waliin taasistaniif hedduun isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e ulfaadhatillee galatoomne.